zoon giddugaleessa Oromiyaa godina lixa shaggar aanaa meettaa roobii keessatti diina adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkate. Reefii gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar tarkaanfii waltajjii Oromiyaa iddoo garaa garaatti fudhachaa jiruun injifannoo boonsaa gonfachaa jira. Haaluma kanaan tarkaanfii jajjabeewwan sabaa lixa shaggar ona meettaa roobii magaalaa Gaalessaa fi humna reeduu jalduu dhufte irratti waxabajjii 13 bara 2023 sa'a wal fakkaataatti fudhateen humna diinaa 45 battalatti yoo ajjeesu hedduu madoon adabee gargar facaasee jira. Meeshaalee waraanaa garaa garaas dugda diinaa irraa buusuun qabsoof galii taasisee jira. Kana malees tarkaanfii onaa Daabargaa iddoo odaa daalotaatti fudhateen loltoota faashistii PP 57 ajjeesuun 23 madoon adabee jira. Gama meeshaatiin AKM 30, Sniper 2, rasaasa 5,000, boombii harkaa 27, hidhannoo 26, rasaasa dishqaa saanduqa 2, qumbullaa moortaraa 2 fi meeshaalee garaa garaa diinarraa eeguun qabsoof galii taasisee jira. Lola kanaanis loltoota bilisiginnaa 14 booji'uun irree jabina isaa diinatti agarsiisee jira. Tarkaanfii oboon fudhatu jabaatee itti fufaa oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa keessatti haadhaa fi daa'ima waggaa 2 hidhuun daa'imni sun dhukkubsatee rakkoo hamtuu keessa jiraachuun beekame. Jaalmurteessaa Bantii guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessa. Impaayera mirgi daa'immanii keessatti hin kabajamnee fi cubbuun guutamte keessatti ol adeemtonni kichuu homaa hin beekne mana hidhaa keessatti ilaalcha siyaasaa yakkamuunii fi maatii waliin hidhamuun gidiraa hamtuu argaa jiru. Siifannuura Hamdaa daa'ima waggaa 2 hin guunneedha. Haadha ishee Aadde Shukurii wajjin godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa buufata poolisii aanichaa keessatti ergaa hidhamtee torbee 3 ta'eera. Daa'imni kun akka malee dhukkubsattee nyaata nyaachuu ergaa dadhabdee guyyaa 2 buleera. Haati ishee Aadde Shukurii Umar poolisootaan eegamaa daa'ima kana gara mana yaalaa geessitutti dhukkuba irraa dandamachuu dadhabuun du'aa fi jireenya gidduutti argamti jedhu jiraattonni. Abbaan daa'ima kanaa yeroo hedduu waraanaa fi dabballoota bilisiginnaa sirnichaan hidhaa fi roorroon itti jabaannaan qe'ee dhiisee deemuuf akka dirqame maddeen kun dabaluun dubbatu. Haati ijoollee hedduu kun abbaan manaa ishee roorroo sirnichaan irratti raawwatamaa tureef jecha lubbuu isaa olfachuuf wayita qe'ee irraa deemuuf dirqametti. Aadde Shukuriin qofaa ishee ijoollee sana guddisuuf tattaafachaa akka turte kaasuun amma ishees waan hidhaniif ijoolleen ishee adda faca'anii akka jiran dabaluun ibsan. Erga Aadde Shukuriin hidhamtee manni ishees cufamuun horiin ishees akka badanii fi qabeenya isheellee namoonni akka siqanii hin eegneef ni ajjeefamtu jedhamuun doorsifamaa jiraachuu himuun hireen uummata Oromoo ergaa kana ta'e humna keenya jabeeffachuun qabsoo finiinsuu qabna jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaaf yaada isaanii kan ibsan jiraattota aanaa Sirkaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessatti waraanni faashistii PP dubartoota irratti gudeeddii hammeessan. Jaalbilishee sabaa waan qindeeffattee qabdi. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman gochoota suukanneessaa qe'ee Oromoo keessatti raawwachuu itti fufee jira. Ajjechaa hidhaa saamicha manneen gubuu fi qe'ee irraa godaansisuun cinaatti safuu Oromoo cabsuun gudeeddii hawwanii fi shamarran Oromoo irratti raawwatu daangaa darbee jira. Akka kanaanis waraanni aangoo nama tokkoo utubuuf bobbaafaman godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessatti dubartootaa fi shamarran Oromoo dirqiin qabuun gudeeddii raawwachaa jiru. Keessaayyuu ergaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna diinaa aanicha keessaa mooraa magaalaa Fincaa'aatii buqqisee ba'een booda loltootni Abiyyi hedduminaan qubachuun magaalaa Fincaa'aa keessatti gudeeddii akka malee raawwachaa jiru. Dubartoota abbaa manaa biraa waamuunii fi shamarran daandii irraa qabuun gochoota safuu kanaa hawaasa magaalaa Konbolchaa fi baadiyyaa aanichaa irratti raawwachaa jiraachuu kan nuuf himan maddeen. Sababa kanaanis dubartootni yaaddoo keessa galuu fi maatiin shamarran isaanii gara firootaan isaanii bakka biroo jiraniitti ergaa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti tajaajilli qunnamtii bilbila harkaa erga badee torbeedhaa ol ta'uun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaalnadhii Oromoo. Maqaa misoomaa fi pirojektoota dubbachuun miidiyaa irraa qilleensa kan dhiphisu bal'igannaan aanaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti bu'uuraaleen misoomaa hedduun guutuutti tajaajila dhaabaa fi tajaajilli isaan kennan addaan ciccitaa jira. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti rakkooleen bu'uuraalee misoomaa heddummachuun uummanni gidiraa argaa kan jiru yoo ta'u rakkoon kun babal'achuun aanicha keessa torbaan tokko oliif tajaajilli qunnamtii bilbila harkaa addaan citee jiraachuu hawaasni ni dubbatu.
Torbee kana guutuu rakkoon hamtuun qunnamtii hawaasa irratti uumamee jiraachuu himuun magaalaa Ashii fi Mugii irraa gara Dambidolloo deemuun dhaamsa ofii dabarsuufis daandiin magaalaa Dambidolloo waliin wal qunnamsiisu addaan citee konkolaataan rakkisaa jiraachuu akkasumas rakkoon daandii kunis kan bubbule ta'uu himanii jiru. Murni Biltsiginnaa rakkoo hawaasni aanaa Anfilloo gama qunnamtii bilbilaa fi daandiin keessa jiru furuu dhiisuun daandii Gaambeellaa fi magaalaa Mugii kan ofumaa abbootiin konkolaataa irra deemuu dhiisan saaqne jechuun miidiyaa irratti olola hojjechaa turuun ni yaadatama. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessatti hidhaan ilmaan Oromoo irratti hammaachuun barame. Jaalmaatii qabsoo dabalata qaba. Murni PP tikaa fi waraana isaa bobbaasuun badii tokko malee ilaalcha siyaasaa namoota nagaatti maxxansee qabuun jireenya namoota amaneedhaa taasisaa jira. Haaluma kanaan torbee dabre kana keessa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda dirree fi maaramii keessa dargaggootaa fi dubartoota daandii gubbaatti waa dalagatanii of jiraachisanii fi daa'imman gargaarsa dhabuun daandii gubbaa jiraatan ilaalcha siyaasaa yakkuun hedduu isaanii qabanii hidhaa jiru. Ilmaan Oromoo caasaa waraana Biltsiginnaan qabamanii hidhaman kun badii tokko kan hin qabnee fi jireenya dhuunfaa isaanii mo'achuuf kanneen tattaafatan ta'us ergamtoonni sirnichaa garuu waraana bilisummaa Oromoo faana mijjeessitu akkasumas Biltsiginnaa uummanni akka jibbuu gochaa jirtu jechuun tarkaanfii hidhaa kana irratti raawwachaa jiraachuun barameera. Bulchiinsuma magaalaa Buraayyuu kana keessatti Biltsiginnaan manneen namootaa diiguu maqaa misoomaan maallaqa irraa guuruu doorsisuu qabanii dhabamsiisuu fi dirree leenjitti erguun dirqii waraana isaanii godhachaa turuunsaa ni yaadatama. Ajjechaa suukkanneessaan aanaa Meettaa Roobii ganda Huqqoo Haroo keessatti waraana Biltsiginnaatiin raawwatamuun dhaga'ame. Jaalgalma Oromoo dabalata qabdi. Gochi PP'n qabsoo bilisummaa Oromoo kallachummaa ABO'tiin geggeeffamuu jiru laafisee dhabamsiisuuf uummata qabsichi keessatti adeemsifamuu jirurraa raawwachuu jiru ammaachaa deemuun ajjeechaan uummati nagaa qa'ee isaa gubbaa keessummeessu jirroorroo gabrummaa ulfaata Oromoon aksabaat arguu jiruuf calaqqee tumajjecha wal qabatu waxbajji 13 bar 2023 godelle Shaggar aanaa Meettaa Roobii gandu Qaroo jedham keessatti abbaa filmi dabalatee jiraattoti gandichaa sadii waraan Impaayir Itoophiyaatiin garjabeennan ijjeefamanii gatamuu namoonni ilaan argan in dubbatan. Namoonni waraan sirni Biltsiginnaatiin ijjeefaman kunneen Garasuu Magarsaa Dabala Gaaddisaa akkasumas abbaa isaa Gaaddisa Tolaa kanneen jedhaman yoo ta'u loltooti PP namoo karrasaasitti roomsuun eegii ijjeesaniin booda reeffi isaanillee cuubeen bakka adda addaa kukkutuun bakka eeggatu arrati biyyoolessa Oromiyaa odeeffatee jira. Maacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan waxabajjii 16/2023 isin dhageessisaa an heeraan gameessaati. Irreef gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf sabboontonni ilmaan Oromoo gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan maadheen gaachana Oromiyaa damee gimbii jalatti gurmaa'anii jiran marsaa 8ffaaf qarshii 22,000 waboof gumaachaniiru. Kunis garee abbaa seenaa irraa qarshii 10,000, garee tolee irraa qarshii 5,000, garee ratiinaa irraa qarshii 2,000 fi garee faajjii gootaa irraa qarshii 5,000 gumaachameera. Ilmaan Oromoo gareen siif jira waboo jedhu jalatti gurmaa'an gargaarsa marsaa 3ffaa haala armaan gadiin gumaachanii jiru. Sabboonaa Walloo Riyaala 8,000, Obsee Guddataa qarshii 6,000, Astuu qarshii 5,000, Zaaraa qarshii 10,000, Caaltuu Wallaggaa qarshii 10,000, Darajjee Gaaddisaa qarshii 3,000, Aliimaa qarshii 5,000, Hawwii qarshii 5,000, Abdii qarshii 10,000, Galaasaa Wayyeessaa qarshii 10,000, Roozaa Jaalmarroo qarshii 4,000, Dr. Murteessaa qarshii 10,400 gumaachanii jiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoof taasisan itti fufuun maadheen Jamaarroo Balee waboof qarshii 3,000 akkasumas maadheen Summii Diinaa qarshii 12,500 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Tumsiif deeggarsi waboo jabeessuuf taasifamu jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan sabboontonni ilmaan Oromoo biyyoota garaa garaa keessa jiraatan gareen Finfinneen kan Oromooti Oromummaan dhiiga kooti jedhu jalatti gurmaa'an erga hundeeffamanii waggaa lammaffaa isaanii kan guutan yoo ta'u hanga yoonaatti gargaarsa dinagdee waboof taasisan guyyaa tokkollee osoo addaan hin kutin hirmaachaa turuun ni yaadatama. Amma marsaa 9ffaa qarshii Impaayir Itoophiyaa 175,86 waboo kan qaqqabsiisan yoo ta'u waggaa lama keessatti qarshii miliyoona 2 fi 217,750 walitti buusuun waboo qaqqabsiisanii jiru. Gareen kun fuula duraafis waboo lubbuu tokkitti qabu biyya isaaf saba isaaf dabarsee kenne waan danda'an cufaan bira dhaabbachuuf waadaa isaanii hundeeffama waggaa lammaffaa isaanii irratti kan dhaammatan ta'u itti gaafatamaan garee kanaaf beeksisanii jiru. Gareen waldaa Oromoo Walloo biyya Jibuutii irraa qarshii Impaayir Itoophiyaa 20 waboof arjoomanii jiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo waldaa Shanan Gadaa Oromoo jalatti bifa garaa garaatiin gurmaa'an maadhee Jaarraa Abbaa Gadaa jalatti marsaa 8ffaaf qarshii Impaayir Itoophiyaa 43,100 waboof galii godhanii jiru. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen Koonyaa Raadaa Gurmuu Urjii gumaacha isaanii marsaa 33ffaa
doolaara Ameerikaa 20,418 waboof galii godhaniiru. Akkasumas gurmuu urjii jalatti kan ijaaraman maadheen biiftuu barii doolaara Ameerikaa 117 jedhamee ture doolaara 117 ta'uu isin hubachiisa. Dogoggora uumameef nu of galchaa jechuun walumaa galatti gumaacha doolaara 20,535 gumaachanii jiraachuu gabaasa ajajaan olaanaan ABO waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Injifannoon uummata Oromoof.